Impaayiritti Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu gandoota hunda irratti dirqama meeshaa waraanaa bituu qabdu jechuun hawaasa irraa maallaqa saamaa jiraachuun ifoome. Jaalheeraan gameessaa dabalata qabdi. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu gandoota isa jalatti argaman mara irratti qajeelfama saamicha isaanii gadi buusuun maallaqa 700 hanga 1,000 tokkoon namoota irraa humnoonni biltsiginnaa afaan qawween doorsisanii irraa fuudhaa jiraachuu jiraattonni onichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Onicha keessatti hawaasni Oromoo miidhaa jabaan guyyaa irraa gara guyyaatti nurratti geggeeffamaa jira. Nagaan baanee galuu dadhabneerra. Mana keenya keessattis lubbuun keenya har'a baatiif borbaatii ishee hin beeknu. Yeroo barbaadanitti nu saamu, nu ajjeesu, hidhaanis qe'ee keenya irraa nu godaansisaa jiru jechuun miira gaddaan guutameen dubbatu. Sirni uummata Oromoof gara laafina hin qabne biltsiginnaan ilmaan Oromootti jiruuf jireenya hadheessuun kolonii isaa jalatti hambisuuf dhiittaa mirga namoomaa geggeessaa jiraachuun isaanii beekama. Godina Buunoo Beddellee aanaa Cawwaaqaatti loltoonni biltsiginnaa hawaasa saamuu cimsanii itti fufan. Dabalata isaaf Jaal Wabii biyyaa. Loltoonni sirnicha utubuuf halkaniif guyyaadhamaan dinagdeen biltsiginnaa lolaan kufaa jiru jabeessuuf sababoota garaagaraa wabeeffachuun qabeenya uummata nagaa saamuu itti fufuun godina Buunoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa ganda urjii Oromiyaa jedhamurraa torbee darbirraa eegaluun sababa tokko malee qarshii 1,500 dirqamaan guuraa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni himanitti nuti kaffaltii gosa adda addaa nagee hin qabne kan ergamtoonni PP guyyaa guyyaan nu gaafatan waan finnee kaffaluu dhabnee rakkataa jirra. Yoo waan kaffaluu dhabnee humnaan nurraa fuudhu ufuu jijjiiramaatti jedhanii maqaa nutti baasu amma akka itti jiraannu dhabnee jirra. Kaffaltiin kunis marsaa fi yeroo hin qabu jechuun dararaa irra ga'u dubbatu. Akkuma aanichaa fi Impaayiratti guutummaatti jaleewwan biltsiginnaa maqaa gosa kaffaltii adda addaa hawaasatti dha'uun guyyaa guyyaan hawaasa ofiifuu beelaa fi qaala'insa jireenyaan miidhamee jiru hiraarsuun dantaa dhuunfaa isaanii fi galii Impaayiratti kufee guddisuuf kufanii ka'aa jiraachuun beekamee jira. Godina Arsii Bahaa aanaa Roobee Dida'aa keessatti loltoonni biltsiginnaa nama 2 ajjeesuu fi nama 5 ammoo mana hidhaatti geessuu akkasumas namoota hedduu reebaa turuu maddeen himan. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Fulbaana 25,2025 aanaa Roobee Dida'aa ganda Qaqoo adda jaboo bakka addaa Asee jedhamutti ganama barii sa'a 11 irratti abbaa maatii maqaan isaa Adam Faqoo fi dargaggoo Maammannuur Usmaan jedhamu gaaffii tokko malee rasaasa itti obsuun ajjeesanii deemu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Rifaatuu sagalee dhukaasaan yeroo hawaasni manaa baqatu loltoonni sirnichaa kunneen namoota 5 daandii irratti arguun isinis ni barbaanna jechuun qabanii deemuun mana hidhaatti geessanii hiraarsaa jiraachuu fi namoota hedduus uleedhaan reebanii miidhuun yeroo ammaa mana isaanii keessa ciisa jiraachuus maddeen itti dabaluun ifoomsaniiru. Namoonni mana hidhaatti geeffaman kunneenis Raamaa Adam, Gannoo Huseen, Kuulanii Ture, Kadir Huseen, Hasan Jeeluu fi haadha manaa obbo Adam Faqoo kan rasaasaan ajjeesanis warra kanatti dabaluun mana hidhaatti geessaniiru. Hawaasni kun maaloo adaraa rabbii erga abbaa manaa ishee ajjeestanii ishii dhiisaa haa boossuufi jechuun yeroo haadha manaa namicha ajjeefame kanaa akka gadi dhiisan kadhatan namoota hedduu reebuu fi gara jabeenya isheeyyuu itti daballee ajjeefna jedhanii deebisaa turuus ibsaniiru. Namoonni kunneen yakka qabaataniif osoo hin taane sababa Oromoo ta'an qofaaf Oromummaa isaaniif yakkamanii gochi gara jabummaa daangaa darbe kun irratti raawwatamuu gabaasaan nu qaqqabe ifoomseera. Godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee keessatti bulchitoonni murna biltsiginnaa maqaa waraqaa eeyyamaa isinii baafna jedhuun qarshii 3,000 fi isaa ol dirqiin jiraattota harkaa saamaa jiraachuun himame. Jaalacaaluu Roobaa dabalata qaba. Xiitaan mirga namoomaa fi saamichi ulfaataan caasaalee murna gabroonfataa PP'n walitti fufiinsaan keessatti geggeeffamaa kan jiru godinni Walloo aanaa Arxummaa Fursee gandoota garaagaraa keessatti bulchitoonni sirnichaa afaan qawween sodaachisanii hawaasa harka duwwaa qarshii humnaa olii irraa saamaa jiraachuu jiraattonni onichaa dubbatu. Haaluma kanaanis bulchaan biltsiginnaa aanaa Arxummaa Fursee ganda diimtuu Coqorsoo maqaan isaa obbo Ahimad Aliyyuu Usiyyoo jedhamu tibbana gandichatti tokkoon balbala namoota irra deemee waraqaa eenyummaa warroonni dura qabdanii ta'e kan hin qabne dirqama baafachuu qabdu. Waraqaa eeyyamaa kana baafachuufis kallattiin bira dhuftanii qarshii 3,000 kaffaltu jedhee namoonni dirqiin akka baafatanii fi maallaqa kana kaffalan taasisaa jiraachuu fi aga ammaattis jiraattota gandichaa namoota 3 irraa qarshii jedhame kana walumaa galatti qarshii 9,000 kaffalchiisee warroota hafanis fidaa jedhee itti roorrisa jiraachuu maddeen ONM feeran. Jiraataan ganda diimtuu Coqorsoo arraatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko akka himutti bulchaan gandichaa obbo Ahimad Aliyyuu Usiyyoo jedhamu kun yeroo irraa gara yerootti kaffaltii nagahee seeraa tokko hin
beekamnee fi waliin isaa hin beekamne garaagaraa nu gaafata. Namoonni qarshii gaafataman kana waan kaffalan hin qabne ammoo waan kaffaluu hin qabnu wayita ittiin jedhanis dhaaba isaanii osoo beekuu gara siyaasaatti geeffachuun hidhata waboo qabduu fi waraana bilisummaa Oromootu isin erge kanaaf kaffaluu diddan jedhee garmalee reebaa fi doorsisaa jira jechuun dabaluun addeesseera. Lixa Harargee aanaalee garaagaraatti gareen faashistii PP maallaqa humnaan olii maqaa gibiraan jiraattota irraa guuraa jiraachuun himame. Jaalbilisee sabaa waan qindeeffatte qabdi. Murni bilisiginnaa jaleewwan isaa ilma namaaf naasuu hin qabne uummatatti bobbaasuun lixa Harargee onoota garaagaraa keessatti uummata qaala'insa jireenyaan miidhamaa jiru maqaa gibiraan qarshii humna isaanii olii gaafachuun kanneen kennuu dadhaban manneen hidhaatti guuraa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Keessattuu magaalaa Baddeessaa keessatti kaabinoonni sirnichaa bobba'anii jiran uummata harka qalleessa homaayyuu of harkaa hin qabne qarshii 10,000 hanga 100,000 itti muruun saamicha gaggeessaa jiraachuu fi kanneen maallaqa jedhame kana kennuu dadhaban ammoo akka isaan deemanii hin dalaganneef jiruu isaanii irraa qabuun mana hidhaatti galchanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa dabaluun ibsaniiru. Gareen maaffiyaan PP kabajaan namummaa irraa hin calaqqisne diinummaa fi garajabummaan keessatti kan dagaage bilisiginnaan golee Oromiyaa cufa keessatti yeroo irraa gara yerootti hattoota eegdota barcuma aangoo isaa uummatatti bobbaaseen guyyuu jiruu fi jireenyi ilmaan Oromoo manca'aa jiraachuun kan mul'atu. Kaaba dhiha Naayijeeriyaa keessatti lafti albuudin warqee jiguun yoo xiqqaate namoonni 100 du'uun sodaatamee jira jedhu namoonni naannoo sana. Guutuu gabaasichaaf jaali yaadannoo Oromiyaa. Naayijeeriyaa kutaa Zamfaraa keessatti boolli albuuda warqee jiguu hordofuun yoo xiqqaate namoonni 100 du'uu danda'u jedhamee sodaatamu namoonni lubbuun hafanii fi jiraattonni jimaata darbe himan. Boolli bakka albuudaa Kaadaawurii naannoo bulchiinsa Maaruu keessatti argamu kamisa darbe yeroo albuuda baastonni harkaan hojjetan hedduun lafa jala hojjechaa jiranitti akka gadi cabe namoonni ijaan argan Rooyitersiif himaniiru. Hojiin baraarsaa hanga jimaataatti itti fufeera. Jiraataan naannoo sanaa tattaaffii baraarsaa irratti hirmaate Saanuusii Awwaal akka jedhanitti kan ilma obboleessa isaa dabalatee yoo xiqqaate reeffi 13 caccabaa keessaa baafameera. Yeroo kufaatii kanaa albuuda baastonni 100 ol hirmaataniiru jechuun Awwaal bilbilaan Rooyitersiif himaniiru. Waldaa albuuda baastota naannoo Zamfaraa kan ta'an Muhammadu Isaa taatee kana kan mirkaneessan yoo ta'u baraartonni tokko tokkos namoota miidhaman qotuuf osoo yaalanii ukkaanfamuu isaanii ibsaniiru. Dubbii himaan poolisii Zamfaraa Yaziid Abuubakar bilbilaa fi ergaa barreeffamaan yaada kennuuf barbaadamus lumatti deebii hin kennine. Albuudni seeraan alaa Zamfaraa keessatti kan barame yoo ta'u yeroo baay'ee gareewwan hidhatan bakka warqee waan to'ataniif jeequmsaa fi balaa lubbuu namaa galaafatu akka kakaasan Rooyitersiif gabaase. Reeffi gaachana uummata Oromoo waboo wabii saba isaanii dinagdeen jabeessuuf gumaacha godhan haalaan jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan Jarmiyaan Abaa Waboo godina giddu galeessa ba'aa fi ba'aa fagoo gamtaa tokkummaa bakkaatota Oromoo Yaman gurmuu Odaa marsaa jaafaaf doolaara Ameerikaa 156 gurmuu biiftuu Aljoof marsaa jaafaaf doolaara Ameerikaa 200 waliigala doolaara Ameerikaa 356 gumaachuu isaanii gabaasa ajajaa olaanaan Abaa Waboo kana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa waboon tarkaanfii ilaaleessaa waraana faashistii PP irratti fudhatu jabeessuun lixa shaggar aanaa Adaa Bargaa ganda Odaa dhalootaa jedhamu keessatti eegdota barcuma Abiy Ahmed irraa 23 ajjeesuun 17 madeessee jira. Tarkaanfii kanaanis gama meeshaatiin loltoota PP irraa qawwee AK-13 snaayiperii 2 PKM-1 hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Bilisiginnaan giddu galeessa Oromiyaa irratti waboo diiguun humna Finfinnee seenuu ittisna jedhanii irratti hojjetanis waboon shira isaanii irra aanuun tarkaanfii ilaaleessaa fudhachuun du'aa fi madoon adabee qawwee irraa hiikuun jiraatti boojaa kan jiru yoo ta'u sochiin waboo kun ammoo bilisiginnaan karoora badiisaa isaa bira akka itti kaasu dhabee akka burjaaja'u taasisaa jiraachuun ni beekama. Tarkaanfii waboon fudhatu jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata